Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa moobaayila itti qulqulleessan yookaan immoo foormaatii itti godhan. Moobaayila yeroo tokko yeroo isin rakkise foormaatii gochuun barbaachisaadha. Bal'inaan waliin ilaalla. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Video kana daawwataa akkasuma beelii achuma jiru irratti tuquudhaan ol ka jedhu irra yoo keessan barnoonni yeroo mara channelii kana irratti maxxanfamu isin dhaqqabaa. Dabalataanis like gochuudhaan eegala isiniin jecha egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu haala kamiin bilbila foormaatii gochuu dandeenya yookaan immoo qulqulleessuu dandeenya. Dirqama karaa ittiin qulqulleessan beekuun barbaachisaadha qulqulleessuun duraa jechuudha. Seetingii irra seennee waliin haa ilaallu. Maaliif karaa ittiin bilbila qulqulleessan 3-4tu jira waan ta'eef seetingii qulqulleessuu jira. Akkasuma yoo neetworkiin isin rakkisee neetworkii bakka jalqabaatti deebisuu reset gochuu jira akka neetworkiin isiniif dalagu. Akkasuma bilbila guutuu formaat godhanii qulqulleessuu jira. Seetingii kana keessa erga seentanii booda xumura irraa bilbilli keessan hundinuu about phone waan jedhu ni qaba. Dhuma bilbila irraa ta'u erga seetingii irra seentanii yookaan gubbaa irra ta'u about phone waan jedhu jira. About phone kana keessa seentu. About phone kana irra tuqattanii yeroo gara fuula duraa deemtan resetii waan jedhu jira. Resetii sana haala kamiin akka resetii gochuu qabnus waliin haa ilaallu. About phone kana keessa seenne. About phone kana keessa yeroo seennu haala kanaan baasa. Xumura irra looking for something else mata duree jedhuun software update fi reset waan jedhu qaba. Reset ka jedhu kana irra tuqachuun ammallee gara fuula duraa adeemna. Reset jedhee jira. Resetii kana irra tuqannee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Resetii kana tuqannee yeroo deemnu reset all setting ka jedhu jira. Reset network setting, reset accessibility, factory reset jira. Reset all setting kan isin gootan fakkeenyaaf settingii dogoggoraa yoo settingii bilbila keessanii balleessitaniitu ta'e yookaan dogoggoraan tuttuqxanii isin jalaa bade wanni duraanii bakka isaa gadhiise reset all setting ka jedhu ka jalqabaarra tuquudhaan resetii gootu jechuudha. Kana jechuun wanni bilbila irraa isin qabdan guutuun hin badu. Settingii dhuma qofatu bakka jalqabaatti deebi'a yookaan immoo wanni isin dogoggoraan baballeessitan sun ni sirraa reset settingii tuquun yeroo resetii gootan jechuudha. Inni lammaffaa reset network settingii jira. Reset network setting yeroo tokko wifi'n isiniif seenuu dida yookaan immoo connectioniin dadhabaa ta'a. Reset network settingii irra tuquudhaan resetii gootu. Reset setting ka jedhu sana tuyxuu jechuudha. Garuu wanni isin beekuu qabdan yeroo resetii gootan irra deebitanii password isa itti guutu isinirra barbaadaa jechuudha. Yoo wifi fayyadamaa jirtu ta'e kanaafu resetii gochuu dura akka inni password isin gaafatu erga resetii gootanii kaatanii beekuu qabdu jechuudha. Kanaafu network sirreessuudhaaf reset network fayyadamtu jechuudha. Garuu amma kan nuti waliin ilaallu factory data reset ka jedhu kana waliin ilaalla. Factory data resetting kun bilbila guutuu formaat gochuuf yookaan qulqulleessuuf. Kanaafu irra tuqannee gara fuula duraa deemna. Factory data reset. Factory data resetting kun waan bilbila keessan irra jiru guutuu isaa qulqulleessaa jechuudha. Settingii Google account, appii WhatsApp isin achirraa qabdan, Telegramii, Facebook kana jechuun bilbila keessan akka haaraatti deebisee qulqulleessaa jechuudha. Formatii gochuun factory data resetii kana yoo fayyadamne jechuudha. Xumura irra gadi bu'uun egaa formatii gochuuf qulqulleessuuf footoon viidiyoo wanni hundinuu ni bada. So gara gajjallaa sana reset ka jedhu ni jira. Reset ka jedhu ka xumura irra jiru kana tuqachuun gara fuula duraa deemna. Yeroo nuti resetii tuqnu yoo password qabaate password isin gaafata. Sanaan booda gara fuula duraa deemuun delete all ka jedhu kana tuquun delete goonaa jechuudha. Kana jechuun yoo memory card keessaa qabaattan wanni memory card irra jiru hin badu. Sanaan ala wanni bilbila irra jiru guutuun ni bada. Delete all yeroo isin tuqxan cufee bana hin tuqxanu haga inni cufee ofiin banamutti jechuudha. Delete all erga tuqxanii booda haga inni welcome isiniin jedhee start isiniin jedhutti hin tuqxanu. English irra jira. English ka jedhu filadheetuman start ka jedhu ka jala jiru ka buluudhaan jiru tuquun gara fuula duraa deema. For your review nuun jedha. Sanduuqa sadanuutu right gochuun yookaan immoo agree to all ka jedhu tuquun
agree ka jedhu ka xumura irra jiru tuqnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha erga cufee bane. Sanaan booda haala kanaan fida ofii gochuun yoo barbaadan ka gubbaa sana agree ka jedhu tuquun ammallee gara fuula duraa deemnaa jechuudha erga inni cufee nuu bane. Agree kana tuquun fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Erga bilbilichi cufee bane. Bakka wifi connect itti gootan isinii fida yoo wifi hin qabaanne skip itu yoo wifi qabaatan garuu wifi keessan password itti guutuudhaan connect gootu jechuudha wifi isinii fida password itti guutanii connect ka jedhu tuquun gara fuula duraa adeemtu jechuudha yeroo WhatsApp wifi sun connect ta'ee ka'e next ka jedhu jala jira next tuquun gara step ittaanutti darbinaa jechuudha. Wi-Fi password ergatti guuttanii gaatanii yoo hin qabaanne garuu skip gootu jechuudha. Next gochuu yeroo gara fuula duraa deemtan checking your phone, getting your phone ready waan adda addaa isiniin jedha ni eeydu haga inni xumuree fuula ittaanutti isin dabarsutti jechuudha. So steppiin kun egaa bilbilicha qopheessaa jirra gara fuula duraa adeemuuf jechuudha. Copy apps and data nuun jedha don't copy tugnus rakkinan qabu don't copy ka jedhu tuquun irra tarra don't copy tugne gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Ni eegna ammallee checking info waan adda addaa nu fida ni eegna wanni tuqamu hin jiru. Asirratti emailii yoo qabaatan itti guuttu yookaan immoo skip isii jettu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu ammallee skip isinii fida skip tuquun gara fuula duraa deemtu emailii yoo barbaadan itti guuttattu gara gajjallaatti gaddeemuun Google service haala kanaan erga isinii fide accept ka jedhu xumura irratti isiniif dhufa accept isii jettu tuquun ammallee step ittaanutti darbinaa jechuudha. Emailii erga bilbilicha ready gootanii kaatanii banuu dandeessu waan ta'eef skip tuquu dandeessu yookaan immoo password bilbila keessan itti godhachuu dandeessu skip ka jedhu haa tuqu amma password itti galchuun barbaachisu waan ta'eef skip anyway ka jedhuun tuqa ammallee irra nu taalchisaa jechuudha. Skip jechuun irra darbii jechuudha. Kanallee okay gochuun irra dabarfadha. Okay xumura irra jira. Okay ka jedhu tuqee gara fuula duraa adeemaa jechuudha. Okay kana yeroo tuqne getting your phone ready bilbila keessii qopheessaa jira yookaan immoo xumuruu bira geessetta nuun jedha ni eegna haga inni getting your phone ready kana xumurutti jechuudha. Eeguudhaan step ittaanu immoo maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Take few minutes nuun jedha yeroo xumure please wait jechuun ammallee barreeffama biraa gubbaatti isinii fiduun gara fuula ittaanutti isin dabarsa next ka jedhu jala isaa jira. Next tuquun ammallee step ittaanutti dabarfannaa jechuudha. Next ka jedhu jala jira next tuqna asitti ammallee skip ka jettu jala jirti biluudhaan barreeffamte skip san tuqna skip ammallee irra deebinee skip ka jettu tuqannaa jechuudha. Saayinii gochuun nu barbaachisu asirratti skip tuqnee yeroo gara fuula duraa deemnu you are all set up nuun jedha finish ka jedhu tuqnee xumurraa jechuudha. Amma finish yeroo tuqne bilbilli keenya nu qophaa'e gara iskiriinii waan barbaanne fayyadamuu dandeenyutti nu dabarsaa jechuudha. Already xumurree jirra. Wanni itti aanu maalinni emailii banachuu skip waan gooneef emailii itti banannaa jechuudha. Step salphaa ta'e kanaan bilbila hallagee isin rakkise formatii gochuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.